maddeen alaatiin gareen biyyaalessaa Cote d'Ivoire leensaa Haraayoo qacaru akkasuma faallaa sanaatiin gareen biyyaalessaa Cape Verde leensaa Bubbista hojii isaarraa geggeessee jira. Muhammad Salaan buufanni isaa akka beekameedha BBC dabalatee miidiyaaleen gurguddaan gabaasaatii kan jirani. Transport Sport Club Turk kontraat waggaa lamaatiin lammii Egypt Muhammad Salaan mallatteeffachuudhaaf akka waliigaleedha kan gabaafame. Jijjiirrawwan hedduunis kan xumuraa hin argatin jiru odeeffannoo kan kanneen keessatti maddeera. Ayyee torti dansa. Atoo. Qophii ganna kana gara USA imala kan taasise Liverpool sarratti isaan of cimsu akka qabu xiinxaltoonni kubbaa miilaa himan. Abubakar Abdallaa. USA Ameerikaatti qophii gannaa taasisaa kan jiru Liverpool taphoota michoomaa 3 keessaa 2 mo'atee 1 injifatameera. Kaleessa Chicagotti Leeds United waliin morkii taasise 4-2 erga mo'atameen booda leenjisaan haaroftii Liverpool Anthony Iraola kuni qabxii barbaannu ta'uu baatus tapharraa baranneedha jedhani. Boqonnaan dura haala gaariin taphachaa turre. Boqonnaa deebii ga'umsi mul'isnee gadaanaadha. Waa hedduu baranne hanqina qabnu furuuf yoo hojjanna jedhani. Kilabiin Merseyside Ameerikaatti taphoota 3 taphateen goolii 6 keessummeesse. Kanneen keessaa 4 tapha Leeds waliin taphateen kan itti galeedha. Boqonnaa deebii daqiiqaa 25 keessatti goolii 4 keessummeesse. Kun immoo rakkoon kilabichaa ammas ittisa ta'uu kan mul'isudha. Waqtii ganna kanaatiin iddoo itti of cimsuu qabu ta'uu agarsiisa jedhu xiinxaltoonni. Zareers tapha Leeds United waliin taphate kanaan ittisaan Jeremy Frimpong, Luke Chamberlain, Dirkee fi Ross Kirkees fayyadame. Garuu taphataa sara fuulduraa Dominic Calvert-Lewin to'achuu hin dandeenye. Andy Robertson fi Ibrahima Konateen kilabicha kan gadhiisan yoo ta'u, Joe Gomez, Giovanni Leoni fi Jeremy Jacquet midhamarra jiraachuu fi ga'umsa qaamaa gaariirra jiraachuu dhabuun wal qabate. Leenjisaan Liverpool Anthony Iraolaan sarara ittisaa isaanii abbachuu dubbatu. Conor Bradley midhamarraa ammas hin fayyine. Kanaaf ganna kana Liverpool taphataa ittisa jidduu tokko bitachuu akka qabu simani. Dursaan taphattoota duraanii Liverpool Phil Thompson akka jirutti as dhiyeenyatti taphattoonni muuxannoo qaban kilabicha gadhiisuu wal qabate. Virgil van Dijk waliin dursaa taphattootaa ta'uun taphataan hojjetu biroo akka barbaachisu hima. Yeroo Jurgen Klopp turanitti kilabichi waancaa akka fudhatu kan gargaaran Jordan Henderson fi James Milner dabalatee Virgil van Dijk, Alisson, Mohamed Salah, Arnold kilabicha keessa turani. Taphattoonni ciccimoon kanneen keessaa hedduun kilabicha waliin hin jirani. Kanaaf kilabichi taphattoota jajjaboo dhabe kanneen birootiin bakka buusuu qaba jedhu. Sarara jidduutiin Szoboszlai, Graham Van Breet, Alexis McAllister taphattoota qindoomina gaarii qabani. Liverpool sarara fuulduraa isaa cimsuudhaafis Bradley Barcola mallatteessifachuu akka fedhu ganna kana dubbatamaa ture. Alexander Isak fi Florian Wirtz qophii ganna kanaan ga'umsa gaarii mul'isaatii jiru. Federico Chiesa carraa jalqabaan hiriiree taphachuu argachuuf murtii jabaan isa eeggata. Gara Itaaliitti deebi'uu akka danda'us odeeffamaatii jira. Liverpool qophii ganna kana taasisaa jiruun ga'umsi mul'ise laafaa waan ta'eef taphattoota haarawaa gara kilabichaatti fidachuun of cimsuu akka qabus xiinxaltoonni hin dubbatu. Chelsea taphataa duraanii Liverpool Jordan Henderson mallatteessifate. Fulham taphattoota Real Madrid lama yoo mallatteessifatu Chalobaan koomoti makamuuf walii galee guutus akka taanutti dhiyaatan. Very good, very special. Just can't wait to get going really. I'm excited to be here. That's such a huge club. Chelsea carraa guddaanaaf kennee kana diidoon hin danda'amu jedhe Jordan Henderson erga kilabichaaf mallatteessee booda. Taphataan sarara gidduu kun walii galtee waggaa 2 hanga 2028 jijjiirraa bilisaan Chelsea mallatteesse. Henderson bara darbee dorgommii hundaan taphoota 34 goolii tokko Brentfordiif galche. Jijjiirraa ganna kanaan walii galtee Brentford waliin qabu adda kutuun Chelseatti makame. Taphataan duraanii Liverpool kun umuriin isaa 36 irratti argama. Ta'us Chelsea taphataa Premier League England muuxannoo guddaa horate kanarraa dirree keessaa fi dirreen alarraa hedduurraa fayyadamaaf eegama. Naamusa gaarii fakkeenyummaa fi dursummaan mallattoo Jordan Henderson ittiin beekamudha. Bara darbee Chelsea dorgommii hundaanuu kaardii diimaa 9 argachuun rakkoo naamusaan qabxii hedduu dhabe. Liverpool jabana Jurgen Klopp waancaa Premier League England fi Champions League Europa yeroo shaampiyoonii ta'uu gaheen Jordan Henderson yeroo taphaa fi taphaan ala olaanaadha. Ammas Chelsea keessatti dirree keessaa fi dirreen alatti waanan qabu hunda kennuuf qophiidha jedhe Henderson. Lifted in by James, helped on in! And Chelsea lead! And it's Trevor Chalobah who's got it! Koomoo fi Chelsea dhimma jijjiirraa Trevor Chalobah irratti walii galaniiru. Taphataan saratisaa kun qorannoo fayyaa gochuun walii galtee mallatteessuu qofatu isaa hafe. Taphataa duraanii Chelsea Fabregaziin kan leenjuu Koomoon jijjiirraa Chalobaaf euro miliyoona 30 kaffale. Adeemsa keessa milkaa'inaa fi ga'umsa Chalobah irratti hundaa'uun euro miliyoona 6 dabaluuf walii gale. Taphattoota 46 kan qabu Chelsea jijjiirraa ganna kanaan galii fi baasii kilabichaa wal madaalchisuuf taphattoota hedduu hir'isuu qaba jedhame.
Fulham Real Madrid ra Gonzalo Garcia fi Palacios mallatteessifate. Taphataan sara fuuldura Garciaan walii galteenga 2031 Fulhamiif mallatteesse. Garciaan bara darbee dorgommii hundaanuu taphoota 39 goolii 8 lakkoofsise. Asitti argamu kootee hedduun gammadee kan jedhe Garciaan boordii Fulhamii fi leenjisaa Arbeeluwaan nan galateeffadha jedhe. Taphataan sarara gidduu Cesar Palacios akkuma Garcia walii galtee waggaa 5 Fulhamiif mallatteesse. Guyyoota lamaan dura leensaa garichaa Emerse Faye hojirra kan geggeessite Cote d'Ivoire leensaa haaraa qacaruu ifoomsitee jirti. Leensaan haaraan kun lammii France Hervé Renard. Egaa Hervé Renard leensaa biyyoota Afrikaa hedduu leensuudhaan muuxannoo olaanaa qabanidha. Leensaa garee biyyaalessaa Cote d'Ivoire ta'uudhaan qacaramanii jiru. Hervé Renard biyyoota Afrikaa kanneen akka Zambia, Angola, Cote d'Ivoire, Morocco fi Tunisia leensanii jiru. Tunisia kan leensan waancaa addunyaa bara 2020 jaarratti taphoota Ramadiin irrattiga sanaan ala biyyoota akka Zambia waliin keessattuu waancaa addunyaa waancaa Afrikaa bara 2013 yeroo Zambiyaan shaampiyoonii taatu Hervé Renard gumaachisaanii olaanaa ture. Ga'umsa Zambiyaan yeroo sanatti mul'ate shaampiyoonitiin taateef namni kun maqaan isaanii jalqaba irratti kan ka'udha. Bara 2012 Zambiyaa akkasuma bara 2015 ammoo Cote d'Ivoire waliin waancaa Afrikaa injifachuun yaadatama. Bara 2012 Zambiyaa waliin kan milkeeffatanii bara 2015 immoo Cote d'Ivoire waliin waancaa Afrikaa injifatanii jiru. Ammas irra deebiidhaan waancaa addunyaas ta'e Afrikaadhaatti Cote d'Ivoire hoogganuudhaaf yookiin leensuudhaaf kontiraata isaanii kan mallatteessanii kilaba France Lille garee dubartoota France akkasuma garee biyyoolessaa Saudi Arabiyaa leensanii jiru. Hervé Renard leensaan kun hojii leensummaa garee biyyaalessaa irratti muuxannoo olaanaa kan qabanidha. Leensaa garee biyyaalessaa Cote d'Ivoire ta'uudhaan irra deebiidhaan qacaramuu isaaniiti kan gabaafame. Bubbistaa arganna leensaa garee biyyaalessaa Capo Verde hojii leensummaa garee biyyaalessaa dhiisuudhaan hojii leensummaa kilabaatti imaluu isaaniiti kan gabaafame. Bubbistaan waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyyattii odola Capo Verdeen ga'umsa ajaa'ibaa mul'iste. Dinqisiifannaa yookiin sadarkaa olaanaatti akka leellifamtuuf gumaachi leensaa olaanaadha kan ture. Bubbisa amma hojii garee biyyaalessaa dhiisuudhaan gara kilabaatti fuula isaanii garagalfataniiti jiru. Bubbistaan kilaba Morocco RS Berkane leensuudhaaf waliigaluu isaaniiti kan gabaafame. Kilabni kun kilaba seena qabeessa Moroccooti. Bara dorgommii 2027 yookiin bara dorgommii dhufu leensaa kilaba kanaa ta'uudhaan kan itti fufan ni ta'a jechuudha. Mark Andre ter Stegen Ajax Amsterdam mallatteessee jira. Lammiin Jarman taphataa yookiin kan reegaan duraanii kilaba Barcelona amma ergisaatiin kontiraata waggaa tokkootiin kilaba Neezerlaand kan ta'e Ajax Amsterdam kan mallatteessee gana 34 irratti argama. Odeeffannoo biraatiin Anthony Taylor arganna hojii argatanii jiru. Anthony Taylor hojii abbaa murtummaa irraa erga soorama bahanii booda gara Tarkiyyee imaluudhaan hojii argachuu isaaniiti kan gabaafame. Amma waldaa abbootii murtee professionaalaa Tarkii hoogganuudhaaf akka walii galanidha kan gabaafame. Lionel Messiin odeeffannoo bayan jechuudha balaa abidda Ameerikaa keessatti mudateen gargaarsa yeroo 80 bulchiinsa magaalaa keessa jiraatu akka kenneedha mi'aamiidhaaf akka kenneedha kan gabaafame. Sanala Muhammad Salah argana. Muhammad Salaan kilaba Tarkiyyee Trabzonspor kilaba jedhamuuf mallatteessuudhaaf akka walii galedha kontiraata waggaa lamaatiin kan mallatteessu. Taphataan kun egaa Liverpool keessatti ga'umsa ajaa'ibaa mul'iseen xumurri isaa erga beekame booda amma kilaba Tarkiyyee Trabzonspor kilaba jedhamuuf mallatteessuudhaaf akka walii galedha. Mindaan Muhammad Salah euro miliyoona 17 jedhamee jira waggaatti kan argatu. Kun mindaa olaanaa inni taa'afi kan eegamu akka kilaba kanaatti jechuudha. Fayyisaa Fu'aa Wallagga Lixaa Sayyoon Oolee magaalaa Dabbasoo irraa isin hordofaa jirra. Arsenaaliif Manchester Cityin wal qabatee wanta haaraan jedhee Sheetuu Kabbadaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Daarii Muganda Goboraa irraa maamila keessan ta'uun barbaada jedhee jira. Simanne jiranuu barreessa Ahmad Muhammad Argee Bahaa aanaa Golawdaa irraati kan nuuf barreesse. Arsenaal goota jedhee jira. Boojjiyaa Gaamosaa godina Qellam Wallaggaa Daalee Sadii irraa yaada qilleensa irraa naaf oolchaa jettee kun yaada qilleensa irraa siif oolchee jira. Efreem Fiqaada Iluu Abbaaboor
irraati abdiol ana walla galita sayyonoleerra ambisa kadir baale baha ana ginneerra kasumam qananisa damxo ila babur irra sabiri Abdullah argalixana ciro irraati kan barreessin Mummi Ahmad walaga argalixarra akkasuma magarsa Musa ila babur Najib Barru ila babur Rayasu Busham gurmeessa walaga baasa Sigar Ali Ahmad akkasuma yaalisa namoota anuuf qoode keessa ti namoota hedduudha kan barreessanii gaa hunda keessanu maqaa mudaafeeroon ingomiti kurgu barru aftee Ilyas Abdoo Mami Awwakar kafalo tafara maamila keenya yeroo hundaati Imran Gali wandimu Mulaato Israel Dagafa walata Bilal Balacho Wazir Sabir Misbaaw Hassan hundi keessanu yare keessanii fulfaadhaas ni jecha wal magaalaa odeeffannoo ispoortii kana kanaaf qabadeetu mudeessan jira qophiilee OBN waliin yeroo gaarii qabaadha.